biyyi kuwait bararaan isii gadi dhiifamee jira. Garuu ammoo dhaamsa obbolummaa, dhaamsa namummaa, dhaamsa burus yoo dhufte atiin irra geettee argitu tokko sii dhaama. Haasaa kiyya kana sheer godhi, laayikii godhi, foolos godhi dhageeffadhu. Keessattuu ijoolleen dhiiraa warroonni kara biyya kuwait dhufaa jirtan sirri dhageeffadha. Ijoolleen biyya kuwait dhufuu heddan, ijoolleen dhiiraa kan isiniin dhuftan kaampaanii xalabaataati, shifrinnaadha kanu. Kaampaanii xalabaataatiin namni dhufuu fi namni gaarii harree fi fardaa biyya oofu tokko ta'uu beekuu qabdan. Namni gaarii harree fi fardaa biyya oofu takka farda santu dadhabee jalaa du'a, takka namicha farda yookaan harree kana ari'utu laafee somba godhatee dhukkuba adda addaa godhatee laafee birriillee kan argan mallaqa kan oolle jalaa hafee ta'abii ta'ee bifallee fixata jechuudha. Namni kaampaanii xalabaataatiin dhufu wallahi saniin garaagarummaan qabu. Tokkoffaa irratti agriimentii kee irra kan jiru sa'a 8 dalayda jedha. Garuu yeroo as dhufte kan ati dalaydu sa'a 15, 16, 14 wallahi laziim baay'ee tokko miidhamta. Mallaqa ittiin dhufte san waggaa tokko deeffachuu hin dandeessu. Chaalenjii guddaa si mudata. Hanga yaa rabbi maaliif biyya kana na fidde yaa rabbi darbadhu kara biyyaa na deebisi, ani cinqame ani dararame hanga jedhu takka geessa. Ijoolleen dhiiraa jechuudha. Warroonni dhufanii as keessa jiran namoonni xalabaataan dhufan isaan gaafadha baay'ee cinqamanii rakkatanii mallaqas kan argatin akka waan nama tola dalaguutitti qaamni isaanii irraa dhumee miidhamaa jiran jechuudha. Akkasuma kana beekuudhaan miidhaa akkanaattu na mudataa beekuudhaan yeroo dhufe beellis dheebuunis ni jira jettee beekuudhaan itti beeytee ni dararama. Aniin kun ni qaxxaama, boqonnaa takka hin argadhu, khalaas akka gaboraatitti dhiitamee dalaguu dhufa yoo jette kootu faayidaa tokkoon malee sanuu faayidaa tokkoon malee. Isa dhumaa irra wanni walitti dhaamannoo jiraate ergaas dhufteen boodatti dallaala abalu jedhamuun na fide, abaluun na fidee akkana na godhe jechuun akka hin jiraanne beekuu qabda. Li'annahu osoo sitti himnu dhufte waan ta'eef, osoo sitti himnu dhufte waan ta'eef dallaalli haa dalagattu, haa fiddu abbaa feete, nuti sitti himuu qofa. Himaa keenna kanarraan tartee yoo dhufte sagaleen sii ta'amullee hin jiru, malleen ati nyaatamtee sii deebi'ullee hin jiru, rakkattee affanamtee yookaan biyya deebita, dheebuu beelaan kubzii tokko osoo argatin kilaasii tokko keessa azzabamaa dhayxee akka nama mana hidhaa seenee boodarra uf argitaa jechuudha. Kana beekaa dhufuu qabdan. Wassalaama. Ijoolleen kuwait deemuu barbaadanii waan kana dirqama keessan beekuun kan obboleessi keenya isiniin jedhe kana beekuun dirqama keessan jechuudha. Maaliif gaafa biyya tokko dhufuudhaaf wanta biyyi sun barbaachisu, hojii biyyi sun barbaachisu beekuu qabdan. Walumaa galatti biyyarraa dhufu jechuudha. Garuu immoo kuwait banamee deemamaa jira. Eeyyanii namoonni baay'inaan deemaa jiru. Namni karaa seera qabeessan deemtaa, wanti deemtu sun immoo bakka kan hojii si galchu ta'uu qaba. Ashama akkam jirtu hordoftoota koo, nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo. Siinillee baga nagaa taatan baga jiraatan siin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni chaanala kiyya faaraa taatan sabskiraaybii gochuun maamila keenya ta'a, warra taartanis galatoomaa ulfaadhaa. Egaa hordoftoota koo maasin jechuu barbaadatan akkuma viidiyoo jalqabaa agartanitti biyyi kuwait banamteerti. Biyya kuwait deemuudhaaf ijoolleen dhiirallee ta'e ijoollee shamarranillee ta'e tokkoffaa nama afaan beeku irra caalatti kan isaan barbaadan nama afaan beeku. Kuwait kan namni deemu nama afaan beekuudha jechuudha. Ijoollee afaan beektu akkasuma nyaata qulqullina waanuma dandeessuun afaan beeku malee waan dandeessuun deemuu dandeessa jechuudha. Inni biraa immoo ijoolleen dhiiraa biyya asii deemtanii gaafa seera hin deemne gaafa yookiin immoo hojii tokko hojii dhaabataa tokko hin qabaane ta'e dallaala asitti nu gata jettanii akka dallaalan dhuftanii yoo inni asitti singate rakkina keessa seentuu jedhamaa jira. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoodhaan deemaa gaafa deemtan. Akka biyya ormaa dhaxxanii cannaqamtan hin ta'inaa, akka biyya ormaa dhaxxanii ofirra deebitan hin ta'inaa, akka biyya ormaa keessatti immoo dararaa agartan hin ta'inaa. Kara seera qabeessan, kara waa hojjettu tokko irratti hashfeeris ta'uu waan barbaadde keessayyuu suuqisaa ta'u waan barbaadde san keessayyuu akka galtee hojjettu haga waggaa lamaa kontiraata kee waggaa lamaatiin kan akkasiitiin deemuu qabdan. Dhugaa sin jaa maaliif biyyi kuwait yaa'uun biyya guddattes mootii garuu jechuun biyya xiqqoodha. Bal'ina san hundaa hin qabdu xiqqoodha garuu birri isheetti guddaadha malee jechuudha. Kanaaf akka biyyoota biraatti yoo kuwait immoo sirritti wanta cimaa qabdilleedha. Namootas walii gadi ba'anii akka Dubai Saudii kana keessatti hojjetamu kanaa miti jechuudha. Saudii baddee hojjechuun achittis garuu baddee hojjechuu hin danda'ama garuu seerrachiitii fi kanasii kun garaagarummaa qaba jechuudha. Tokko miti biyya hundumtuyyuu garaagara seera isaanii. Kanaaf adaraa keessanii yeroo biyyarraa dhuftanii laallachaa koottaa
bakka waan dalagdaniisa waan dalagdaniisa himadhaa koottaa yookiin shifeerii ta'uu dandeessaa yookiin immoo mazaraa hojjechuu dandeessaa yookiin qulqullina ta'aa yookiin beetii qulqulleessuu ta'aa waan adda addaatiin dhufta garuu gaafa dhuftu san waggaa lamaan dhufta waggaa lamaa saniin immoo dirqama kee baatee galuu qabda malee akkanatti biyya ormaa keessatti dhufuun ushumatanii dhufuun qabdan akkasuma ijoollee shamarran illee gaafa biyya san dhaqxanii akka informationii baay'ee dhagaa jirra jechuudha keessaa ijoollee afaan beektu malee kan afaan hin beekne fudhatanii kuwait jechuudha seerri isaaniitti kan baay'ee jiru jechuudha akkuma dubaayii sanii dubaayillee amma ijoollee addisii gataa jiru jechuudha ijoollee addisii fudhachaa hin jiran jechuudha ijoollee addisii baay'inaan jaaru ijoollee addisii jechuudha sababni isaas hundumtuu nama afaan beeku barbaada asuttu iyyuu amma yaa'u soodii kanatti qorshii ijoollee haarawas fudhata malee bakka baay'inaan ijoolluma afaan beektu barbaadu ijoollee nyaata barbaadu ijoollee qulqullina barbaadu maaliif isaanis daa'ima akka daa'imoota isaanii qabaniif akkasiitii wanta akkasiitii namoonni amma taa'ee waan akkanaa godhii akkas hojjedhu siin jedhu hin jiru kanaaf of eeggannoodhaan deemaa isin jedha yoo nyaata beetti nyaataan deemtaa qulqullina beetti qulqullinaan deemtaa jechuudha dhugaa rabbi amma immoo akka yeroo nu dhufnu sanii miti barri sirritti tashaashaalee jira sirritti waan gaariidha jechuudha hedduutu akka dasname jedhaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf innaa kanaaf adaraa keessa seera kanatti fayyadamaayee of eeggannoodhaan deemaayee waaqayyoos naa gargaaru warri deemuu barbaadanii kuwait banamteerti seera isaa guuttanii ulaagaalee isaa guuttanii deemuu barbaadan banaadhas jechuu barbaada walumaa galatti kanaaf of eeggannoodhaan deemaayee seera kara seera qabeessatiin deemtanii dalagachuu hin dandeechuu kuwait immoo carraa bareedduu qabdii qarshiin isiitillee bareedduudha sharafni ishee jechuudha walumaa galatti inni akkasiin jedha hordoftoota kiyya warroonni chaanaala kiyya afaaraa taata sabskraabii gochuun maamila keenya ta'ee yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo koomeentii irratti barreessuu hin dagatinaa sin jaaladha sin kabajaa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii